Yagam kibba gujiif boorana taanaalee waraanii bilisummaa Oromoo to'ateef haanni keessa socho'uun keessa bu'uuraalee misoomaa dhaabbachuu dubbata. Harargee baana cinnaaqsanitti raayyaan ittis biyya namoota sharrashanuu jiraattuuti OMN itti himanii Abiraan Birruutti santeema. Shanee waliin hariiroo qabdu, shanee fidaa, shanee adamsuuf nu gargaaraa jechuun namoota nagaa hiraarsaa fi fixaa jiran. Kaaba Itoophiyaa Tigraay magaala lamaadhaa mootummaan bilisiginnaa gabaa xiyyaaraan haleeluu mootummaan Tigraay beeksise. Humnooti Amaara dhalattoota Tigraay jimlaan ijjeessuu hidhuuf qeerra buqqisu isaanii mirkaneeffadhee jiraan immoo gabaas jaarmiyaa mirga namooma Human Rights Watch'ti tanalleerra dubbanna. Manni marii mirga namooma dhaabbata biyyoota gamtoomanii yakkoota namooma itti fufiisaan Oromiyaa keessa raawwachuu jiruuf xiyyeeffannoo akka kennu gaafatame. Manni maricha sarban mirga namooma Itoophiyaa keessatti itti fufiinsaan godhamuu jirurra gaafatame akka jiraatuuf marii jiru yeewun injiraarra dhagee. Dhaabbii biyyoota miseensota gamtaa Awurooppaa fi kanneen birootiin manni maree mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii jimaata har'aa dhimma Itoophiyaa irratti mari'achuuf yaa'ii addaa waammateera. Miseensoti miishinaroota Yuunaayitid Isteetiif Kanaadaa 12 hajii onkololeessa garee maafiyaa maawuzoo 200 jedhamtuun Haayitti keessa qabaman gadhiifamuu miidiyaaleen gabaasan. The 400 Idiot yookaan maawuzoo 400 jechuun kafuyaamtu gareen duuriyyeetuun namootaan kan gallakkisuuf $1 miiliyoon gaafatte FBI waliin haasawaa turanii maalirra waligalan oduu har'a keessaa bal'inaan filanne jirra. Muddee 17 bara 2021 guyyaan jimaata guutuu oduu qabnuutiif Abiraan Birruu ibsanee gujjeera. Kutaalee addunyaa irraa hordoftan marattuu nageenya keenya sana dhaqqabu ashama akkam jirtu daawwattoota OMN oduuwwan isaatii kana qabannee dhiyaannee jirra. Abiraan Birruutu oduu isinitti hima. Kutaalee Oromiyaa garaagaraatti lolli waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota bilisiginnaa gidduutti gaggeeffamu itti fufee jiraachuun ibsameeti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola tibbana gaggeeffamaa jiru ilaalchisuun gama marsariitii isaatiin ibsa baaseen godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalletti muddee 11 fi 13 2021 lola gaggeeffameen waraana bilisiginnaa irratti injifannoo argachuu ibsee jira. Achuma Shawaa Bahaa aanaa Liiban Cuqqaalattis muddee 15 waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhachuu isaa beeksiseeti jira. Sochiin gama kaaba Oromiyaatiin taasifamus itti fufee jiraachuu kan eeru ibsi kun zoonii kibbaa aanaalee Gorodolaa Nageellee Liiban Sabbaa Boruu fi Waadaraattis tibbana lolli jabaan taasifamu tarkaanfileen humna murna aangoorra jiru dadhabsan hedduun fudhatamuu beeksisee jira. Zoonii kibba bahaa aanaa Heebanarsii fi Harargee bahaa aanaa Cinaaqsanittis tarkaanfiin wal fakkaatu fudhatamu waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argachuu ibsee jira. Gama lixaatiin aanaalee godina Wallagga bahaa keessatti lolli jabaan turee jira. Lola tibbana godinichatti gaggeeffameen muddee 12 Wallagga baatti kan argamtu magaalaa aanaa Waama Hagaloo kan taate moxee to'achuu kan beeksise WOB'n konkolaattota waraanaa magaalaa Naqamtee irraa gara Baakkootti imalaa turan irrattis tarkaanfii fudhachuu ibseeti jira. Muddee 13 humni gama dhidheessan aanaa Nunnuu Qumbaa to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jalaa baasuuf ergame injifatamu. Waraanni Beddellee irraa ka'uun aanaa Jimmaa Arjoo to'achuuf ergames haaluma wal fakkaatuun haleelamee of duuba deebi'uu beeksisee jira. Guyyuma wal fakkaatutti waraanni magaalaa Soosarraa aanaa Beegii to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jalaa baasuuf konkolaataa Oraalii 8 ergames waraana bilisummaa Oromootiin haleelamuu ibsee jira. Iddoowwan lolli itti gaggeeffametti loltoota bilisiginnaa dhibboota lakkaa'aman ajjeefamuu hedduunis madaa'uu ibsa gabaasni marsariitii WOB baasee irraa mirkaneeffannee jirra. Meeshaalee waraanaa hedduus boojinee jirra jedha ibsi kun. Lola tibbana humnoota lameen gidduutti gaggeeffamuu ibsamee fi injifannoowwan waraanni bilisummaa Oromoo galmeessuu beeksise kanneen ilaalchisuun deebiin gama qaama aangoo irra jiruun kennamee hin jiru. Iddoowwan eeramanitti waraanni gaggeeffamaa turuu odeeffannoon jiraattotarraa OMN dhaqqabaa tures ni mul'isa. Manni maree mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yakkoota namoomaa itti fufiinsaan Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiraniif xiyyeeffannoo akka kennu gaafatamee jira. Manni marichaa sarbama mirga namoomaa biyyattii keessatti itti fufiinsaan raawwatamaa jiru ilaalchisuun har'atti yaa'ii addaa kan waame yoo ta'u yakkoota namoomaa biyyattii keessatti raawwatamaniif itti gaafatamni akka jiraatuuf murtoolee jajjaboo dabarsaa jedhamee eegama. Yuun ingidaa gabaasa bal'aa qaba.
Koomishiniin walabaa qorattoota mirga namummaa idil addunyaatiin sarbama mirga namummaa Itoophiyaa keessatti raawwataman akka qoratuuf hundaa'uuf jiru yakkoota waggoota 3 darbaniif Oromiyaa keessatti raawwatamaa bahan qaama qorannoo isaatii akka taasisu gaafatame. Gaaffii biyyoota miseensota gamtaa Awurooppaa fi kanneen birootiin manni maree mirgoota namummaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii jimaata har'aa dhimma Itoophiyaa irratti mari'achuuf yaa'ii addaa waammateera. Yaa'ii kanarratti koomishinii walabaa qorattoota idil addunyaa yakkoota Itoophiyaa keessatti raawwataman qoratu hundeessuu dabalatee murtoowwan yakkoota biyyattii keessatti raawwatamaa bahaniif itti gaafatamummaan akka jiraatuuf gargaaran ni murtaa'u jedhamee eegama. Yaa'iin kun akka taa'amuuf guyyaa murtoon darbarraa eegalee murni biltsiginnaa aangoo bulchiinsa Itoophiyaa harkaa qabu yaa'ichi akka hin taa'amneef mormii dhageessisaa jira. Biyyoonni miseensa mana maree mirgoota namummaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii ta'an yaada murtoo yaa'ichaaf dhiyaate mormuun akka kuffisaniifis bifa garaagaraan gaafataa jira. Hanga murtoo yaa'ii kanarratti darbu hin simadhu jechuun ejjennoo qabachuutis gaheera. Haa ta'u malee murtoon yakkoota Itoophiyaa keessatti raawwatamaniif itti gaafatamummaan akka jiraatuuf gargaaru akka ragga'uuf jaarmiyaalee hawaasa idil addunyaarraa eegalee hanga biyyoota miseensota mana maree mirgoota namummaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ejjennoon jabaan jiraachuutu himama. Haalli qabatamaan biyyattii keessaa mul'atuu fi gabaasaaleen taateewwan biyyattii keessatti ta'aa jiru laalchisuun itti fufinsaan ba'aa jiranis biyyoonni kunneen murtoorra akka gahaniif kan jajjabeessanidha. New York Times tibbana gabaasa bal'aa iccitii waraana kaabaa duuba ture saaxilu dubbisiiseera. Dhaaboleen mirga namummaa idil addunyaa Human Rights Watch fi Amnesty International ajjechaa jimlaa fi yakkoota namummaa gareen qaama aangoorra jiruun hidhata qabdu faannoon itti fufinsaan lixa Tigraayitti raawwataa jirtu saaxilaniiru. Itoophiyaatti labsii yeroo muddamaa hordofee hidhaan jimlaa eenyummaa namootaa giddu gala godhate babal'achuun dhalattoonni Oromoo fi Tigree kumaatamaan lakkaa'aman hidhaatti guuramanii jiraachuus addunyaan quba qabdi. Haalonni gama hundaan mul'atan yeroon kun yeroo addunyaan dhimma Itoophiyaa callisaan ilaaluu itti dhaabdu ta'uu agarsiisaa jedhu xiinxaltoonni. Dhimma biyyattii irratti tarkaanfii itti seenuuf ammoo yaa'iin har'a taa'amuu fi murtoowwan itti fufinsaan darban qoodni qabaatan olaanaa akka ta'an tilmaamu. Haa ta'u malee xiyyeeffannoon hawaasa addunyaa ammas rakkoo biyyattii karaa guutuu ta'een furuuf kan dandeessisu miti jedhu. Xiyyeeffannoon hawaasa addunyaa waraana kaaba Itoophiyaa walqabatee haalota mudatan qofa irratti kan fuulleffate ta'uu ibsuun rakkoon guddaan Oromiyaa keessatti waggootaaf uummata dararaa hammaataaf saaxilaa jiru xiyyeeffannoo malu hin arganne jedhu. Xiyyeeffannoon hawaasa addunyaa rakkoo Oromiyaa keessatti ta'aa jiru irratti akka ta'uufis mufii malee bifa qindaa'an irratti hojjechuu sagalee ofii dhageessifachuun akka barbaachisus dhaaman. Manni maree mirgoota namummaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii rakkoolee Oromiyaa keessatti mudataa jiraniif xiyyeeffannoo kennee akka irratti mari'atu gama toora Tiwiiteriin kaleessarraa eegalee duulli geggeeffamaa tureera. Koomishiniin walabaa qorattoota idil addunyaa yakkoota Itoophiyaa keessatti raawwataman qorachuuf hundaa'us gochoota duguuggaa sanyii fi yakkoota namummaa Oromiyaa keessatti itti fufinsaan raawwatamaa jiran akka qoratuufis irratti hojjechuutu barbaachisa. Oromiyaa kibbaa Gujii fi Boorana aanaalee waraanni bilisummaa Oromoo to'atee fi keessa socho'u hunda keessa tajaajilli hawaasummaa dhaabbachuu himamaa jira. Aanaalee Gujii kanneen akka Liibaan, Goorodoolaa fi Gumii Eldalloo keessatti buufata fayyaa, manneen barnootaa, tajaajilli bilbilaa fi geejjibaa erga addaan citee waggaa guutee jira jedha.